Sheekh Abdii kan nyatanii baanaan. Dhukkubsataa qollaana jeeti miskiinota hidhamee jiru bilisoomsu jira. Amma deemee maal jedhaa dhimmaan sunu ijoollee achi keessatti hidhaa jirtu san isaa wajjin wal beekanii. Meera? Jawaadii wajjin. Sheekh Abdii wajjin. Ani irra abdii sheekhaa miti. Lukkuu miilli cabee hidhuu wallaalee kun sheekhaati. Dawaan aku izin manjang, Rabbi bisa gak mana lagi? Mal kayoni fi. Mana lagi? Mas kunang ki? Udan harreo sitti des dawa aja. Lima bulan. Dawa fete be kaca sedainan sif dawa ta. Geru gubar randaite, aku kana nabe ka. Obrei sekali wajin de wajini shiranu tata jirani, numida turani. I arra kana gafa sana ye wallal sani samide. Arra dawan ke yesu yotale ki. Zakon syekh amiti. Syekh. Mereka naik riba dah be mal tu fule ruza fi karoti fi timantim bite nama dong mal tu bite dis. Ini baraga Baraga mana dia? Intana marat jasa kau ini mereka isa. Wan dam tu kamalle normal atai. Jolle khara jolle teti gori. Khara jolle kami normal atai. Jolle lamen si biratti hafte. Fidi asfi tu kaba jolle men biratti. Sambo dah kaya. Sambo siapa yang tak ada. Teh mata ragu dia wali nak goto ada. Tapi mata ragu. Syekh kaya ini tabeta. Syekh hormat ya tu. Bas. Kaisi oli gede rawan. Ka aja jasi. Ada raw belumma jolle lamen. Jolle Tafudam te birakati. Ko debsi. Tafudam te birakati. Tafudam te rubira jirti. Tanu kana bison futenya. Lamen hafte fit. Harka balla qabna. Kuno mi coontu alagaa fudhachuun dandeessu obboleessa kee mara dabdu baaba khiyana charrakati magala khaysatti deem galiyan indu jetten aknetem dhaamsi kana oli nefe ilma sarayu dandeessi bar yarosan dubbanne dage silanne dage sila rakko jaba sila jiraachu baatte daa'imni kun haadha abbaa dhiise gara adeeraan filata infilattu adeeroon waan jedhu gaasan ayye waan biraata kenyan ittuma maramti garagalte adeero majirte adeero jettee mase nama ramte achi garagalte matti maratti ittuma maramte micaan galaana maaltu goosaa waan keessa jiru waan keessa jiru goosaa jedhu daa'ima tana sila hammeenyi manaa keessa jiraachuu baate daa'imni sun akkas jettee ni baati baati hai sila jibbannatee zakko sila jibbannatee qabaatte agarsiisa si agartetti akkanatti irra buutee bar micaan gammachuu keessa sila sitti deema warri as nu daawwachaa jirtan kuni warri akka daa'ima kanaatti ayyadaan dhaichaa fi ergaadhaan fitinaa isin godhu jirtu rabbiin isinaa bilisoomsu warri obboleen cinaa jirtan akka gargaartan irratti hin eegina maaliif waan kana jaa ayyadaa fi aduun ganama irra wanni mi'aawu jiru beeku aduun ganamaa silaa bitaaminaa beeku osoo mi'ooyituutti simiiti odoo mi'ooyituutti simiiti maasi gooti odumaati qaama na tolteettee dhiifuuti silaafistee dhukkubaati hin qabne siffiddi ayyadaanoo nafeetii oduma teettuuti biyya teenyatti maal jaaniin gaa naanaa adii xixiqqaa tokko nu garree sanabba tokko sitan teeti hoggu 90 ala seergiti awanta daa'ima osuma gubbaa gadhootu laaf sheetan harkee baraayeda dibbata kaa jira ayyidaanis waliin maqaa ifirrakkin ati dhaqqabamtee yaabaleetiiti jee wallaahi ijoollee teetti qootan silaa furmaatee harkee akkasii nyaadhamtee waan takka yaadini maal yaadini yoo deemu taates ilaanqa biyyatti ummati bira wajjin dee tamam hiyyaadee waan takka hin sodaatin namni tokko walaa hidaayaadhaa walaa kimiyaadhaa tokko maqaa kaasette waan takkatti isin ergin kimiyaa laa waan takkatti hin ergooni maraadde ergin laa dhageessee waan takka teessee hafuurattu erga dandeessisa midhaan zakkoo ta'uu maal taate dhiqattee qaabasii kan ertaa taatu waa xiqqashoo erga dandeessi saboo daa'imni huccuu laal fooxuma midhaan kan uffattee deemtu fooxaa dulloota gaara keessatti uffite ijoollee baadiyyaa bakkeessite dulloota arabaa kana eegu bakka itti moo biyya ijoollee baadiyyaa bakkeessite laallee huccuu isheen itti keessee kiraana nyaatti ijoollee baadiyyaa bakkeessite awoo wajji dhaloota wajji gangaloonni gaafa caale hin danda'amne micaa kana laalii si jee ijoollee baadiyyaa tarree wanni wajji dhaloota irra jabaan jiru biya wajji dhaloota wanni caalu wajji gangaloota jawaa deebifamaateeti maaliif waan kana jaa akka waan diinni magaalaa tana weeraree ijoollee tana fuudhetti ilaaltimu isin cittee ilmoo tanatti mi'aafi isin bara arraba isin bara akka waan saaroo Israa'elitti erganiiti bara beekti maal jettaan asii tana gaafa kaanis ana eenyu sin jette alhamdulillah rabbil alamin ala kulli abba gammaddee isin jaan
يا بورتي قمدي ميجاتنا قمدي والله مقالات أنا ليس أدمان أنجيل والحمد لله ما نتربى جديد ما نتربى جديد خسدتني ما نرى على النبافتي بعدين نقلتي يا دماشي دمسر رامرو يا زكو بسيتي شريشين كيست سيت هم تونون دي خجي بسيتي سلا أرى بكدو ماشي نانجت سن أبلي سخي أنا سبلي سجيني أتدبر سلاتيني سابان كي أستيب يا سلا ديم دك أبلي سخي كان إسمان رسيتي أنا أن بوست بيردفا إني وان سرات تجتون كبوات أو جينسين دالي ديم في متن سيو أبلي سخي سن متن فردو إسا خارن تكاجي الشرط ديمي ilmaan kan guddifadhu silaateeni sheekummaan inni deemu sun sirri daleetiif sheekummaan maraatu tunu karaa dhugaatti jijjiiramteef sirri daleetiif silaa karaa nagaatti deeme karaa malee isiin deemsisuun si arraba bakkamti jirrutti inni miilaan deemaa nu dhufe nu kuma qabu baasarraa bu'ee deemu jira eeguma baasarraa bu'eetti achi inni qaxxaamure booda itti buute ijji ta'e itti buunaan zakkoon namni kun juwaa deelaali kunoo isuma maas. Ati fakkeenya siyaasa nama baadiyyaadhaaf deemu ummata baadiyyaa yamani baadiyyaa dhuftee seen. Ani irraa miti beeku. Kaleessaan karaa inni irra deemee galu san makiinaan deemeetiin if jibbee dhaabiyyeen miilaan deemuu filan. Karaan dhumuu didee. Karaan dhumuu makiinaan tullaa korota. Baribsi jibbisiiftuu gaara hortee. Achi dhaqeetiin wallaahi Hossein yaa namni irra guddaan arabni kun silaa baqaa Oromoo teenya tana gisee harkan beeyta kootu bishaan si'uun yaa bashi Hossein nyaata baasii kan hin galatoomaa jeetumaan antana jirtu tonooftuu jiraa mire bira dabre baadiyyaa san dhaqeetiin achirra magaalaa tanatti eegee. Awo galatu keessaa rabbi isaa qabalootilee. Alhamdulillah ji. Alhamdulillah an bar badhaan akkuma isin hoggooteen beeku barra maal anfaan silaa futee laa sun hojii baadiyyaa nagoo nageessite. Arabar achi fuuteen dijaa mul'atu anaa baadiyyaan beeyne alhamdulillah akkanatti jechuus hin beeku alhamdulillah jee rabbi si baasa asumaan rabbi si baasa yoo dandeesseetis dhaamsa ijoollee sanii dandeenyaan fidi ijoollee sanatti dabalii jee dhageessaa yoode ilmaan kee obboleessa kee hin fidu ilmaan kee hin fidu jawaadee akkanatti atichi miidhutti jirteeti jaartii ta'e furmaatee wajjin akka feetetti walillee miidhaa akka feeten godha. Akka feetaa jiru. Maatee feetu jisi ijoollee lameen. Dawaa hojjaa godhani. Akka feetanitti waa. Inni aamuusa sii bitu ati ruusa biti shunkurtaa bitu qullubbii hunda laalaa bargaa qullubbii bakka qullubbii zakkoon haali qullubbii bitu jira bakkaan siin jesan gartee qullubbii fi shunkurtaa hunda waliin laaqee qullubbii gaara qullubbii silaa bitee hojjaate qullubbii fi shunkurtaa walicha baqeeti miila jala dhoofuu deema takkaa ibiddarra kaayee oowwisee uluu deema haa ibaa abaada sandura cufa ulaalee sandura. Bilaashitti kan amma osoo nagee qabdu nagee fakkaata kuyi maama tamara ijoollee sanis fidii qottu akkasii sanboota akka feete waliin ta'a furmaatee wajjin haasoo sirraan qabnu si hojjee darasaa deemtee darasaa baadiyyaa ta qaariyaa baasanii fi ganta qaariyaa jirtu nagarre harka haa assan fakkaata bu'ala deemu qaariyaa gisee si baasan bar khaliixaa jaanii saanaa bobboo tokko hullee qabu tokko ni bobboodis khaliixaa jaaniiti khaliixaa si hodhanii Quraana keessa kaattee fannifattee deemtaan. Bobbo nyaataa fudhatteetti. Garuu xiqqishaa inni wanni fooyyeef ruuzaan deeman. Yoo duubaa ilaalte darasuma qariyaa jirtu qariyaa jennee qariyaa jechuun amma afaan arbaatiin gandee jechuudha. Akka namaa qariyaa namoo juwaadeen akka mana gartee nyaata irraa nyaatan nuti bakka jecha nama si barsiisu. Nama rabbi jecha nama barnoota barachuu deemu if qabee nyaata ijoollee isaa irraa kutee kanneefi akka nyaatan baratu godhu akkas godhu maaliif waan kana kaase beektaa duubarraa gisee ilaalte wallaahi sanuma fakkaata. Zakko haqa namaa kana ilaalime mee nuti waan biraa barbaada bakka san dhayne akkaataa rabbii walitti nuti fide kana ilaale. Alhamdulillah rabbil alamin. Meelaa rabbii kana isinummaa nasiiba walirraa qabdanii haqa dhalootaa walitti. Nuti dhimma biraatii bakka san nu geesse. Maatu bakka san nu geesse haqa micaa kanaatiif rabbiin oofaa bakka san nu geesse. Silaa har'a isiin tun isaa wajjin jiraannee bara waluun gartanii beera. Haqa micaa kanaatiif har'a isaa wajjin magaalaa haqa micaa kanaatiif rabbiin oofaa bakka san nu geesse. Haqa reefummaa kan walirraa qabdan. Haqa reefummaa bara haati reefummaa kana abbaan fudhataan kutuun danda'u. Jaartiin gaafa si jallatte reemaa hojjetaan si murtii beera. Salummaas reema abaarsa hundaa sitti deebi'aa bara jaartiin giseenii fi warra raachisa kutte fira si raamachiifte. Firri si abaaraa beeka. Obboleessa wanta akkasiin godhin sin gargaarin hin gargaarin garuu akkanumatti itti dhiyaattee waa gaafatuun
siif kannaan obboleessa jechuun moo Eh. obboleessa jechuun bar ka guyyaa roorrooti bar